Oromiyaa 11 kun kootti dhufeedha. Kootti dhufee keenya har'aa kan xiyyeeffannu rakkoo Majlisa Federaal Itoophiyaa keessatti uumameetiniin ture. Waggoota 3-4 darban hammaatee haala bulchiinsa majlisa sanii jijjiiruudhaaf adeemsi deemamaatiniin jiru. Waldanqaa wal dura dhaabbannaa guddaa uumuunsaa kanaan dura gabaasa garaagaraatiin irra deddeebinee kaasuun keenya ni yaadatama. Hoggansi yeroodhaaf jedhameetiniin waggaa tokkotti filannoo filachiisee akka gama biraatitti ceesisuuf filatameetiniin ture. Nuti ka filatamne muummicha ministeeraatiin akkasumatti immoo nuti amma booda hin jijjiiramnu jechuudhaan hoggansi muftii Haji Umar Idrisiin hogganamu aangolee dabarsuu filannoolee taasisuu diduudhaan yeroo hedduu walitti bu'iinsi dubbiin guddaan ta'aatiniin ture. Dhihenna kana ammoo koreen heddumminaan ulamaa'otaa akkasumatti ammoo kanneen kanaan dura walgahii shaaraatan jedhamu irratti amaanaa muftii Haji Umar fa'aatti kennaniitiniin turan koree biraa kan yeroo ji'a 4 filannoo geggeesseetiniin akka bahuuf erga filatanii booda ammallee rakkooleen sunniin hin dhaabbatiin itti fufaniitiniin jiran. Koreeleen sanniin keessaa namni pirezidaantummaa yerootiin filataman Sheekh Hajji Ibrahim. Sheekh Hajji Ibrahim akkasumatti ammoo namoota koree kanaan duraa keessa turanii jijjiirama kana irra deddeebi'anii gaafataatiniin turan Dr. Jeelaan Kadir lamaan kanneen irratti aggaammiin taasifamuutu dubbatame. Aggaammi hayyootaa fi sheekota gurguddoo lamaan kanneen irratti taasifame maaltu duuba jira? Wanni ta'e hoo maali? Isa kana qorachuudhaaf, isa kana odeeffachuudhaaf keessummaa tokko affeerneetiin hin jirra. Keessummaan affeerrannee ilma Sheekh Hajji Ibrahimii Dr. Kiyaar Sheekh Hajji Ibrahim jedhama. Dr. Kiyaar gama Oromiyaa 11 sagantaa kootti dhufeetti baga nagaan dhufte anaa dhufu. Baga nagaan nu eedan isinis. Egaa dhibdeen kanaan dura majlisa keessa jiru maal akka ture hin beekamaa. Keessattiyyuu yeroo Sheekh Hajji Ibrahim pirezidantii majlisa Oromiyaa turanitti waan federaalii hedduu didaatiin ture hojiitti jijjiiraa turuudhaan beekamanii achillee dhumarratti gama majlisa federaalaatitti yeroodhaan muudamaniitiin dhufan. Dubbiileen garaagaraa waajjira gadhiisuu diduu waan baay'eetu ta'aatiin ture. Dhawaataan irra deebina. Maal aggaammiin amma manguddoota kanneen irratti sheekota hayyoota hogganoota kanneen irratti ta'e. Kamana keessanii irra haa eegallu. Sheekh Hajji irra maaltu ta'e? Nasi galatoomii dhugaadhaa guyyaa kaleessaa wanti kun bal'inaan deemaa ture. Wantichi jechuun guyyaa tokko dura halkan sa'a 9 gara halkan sa'a 9 irratti wanni ka ta'e gubbaa dallaa gubbaa shiboo yookiin immoo haada deenjarii ka elektirikiidhaan walitti qabsiifamu jira. Isa muraniiti ka seenanii erga seenanii booda konkolaataan qe'ee jira, konkolaataawwan qe'ee jiranii including konkolaataa gaaf dhiyoo kana haarawa kennamee fi konkolaataa qaalii qe'ee jira. Konkolaataa san bira darbaniiti ka maskootii yookiin immoo windoo master bedroomii isaanii bira jiru. Foddaa bakka mana master bakka isaan ciisichi isaanii jiru. San banuuf yaalii godhanii haga tokko erga bananii booddee namni achi keessa jira obboleessa kiyya inni ribaa ka'ee maali jedhee sagalee dhageessisee sagalee dhageessisuu saniin eegdonni isaanillee awweek ta'anii nama san ari'uuf yookiin qabuudhaaf deemanii haala saniin miliquu dandahee qabamuu hin dandeenye garuu waa takka wanni inni balaa geesse wahii hin jiru yaa'u shiboo muruu shiboo dallawaa muruu fi duubaan kotteen isaa wanni adda addaa wanni inni karaa dallawaan seene namni birallee ala jiraachuu mirkanaaheera. San booda qaama seeraatitti bilbilamee qaamni seeraa dhufee qorannoo jalqabeera. Kana wanni halkan san uumame hattuu akka hin jenne at the same time mana Dr. Jeelaan illee shiboo muruudhaaf yaalaniiru. Wanna shiboo elektiriik muranii jaamaa godhaniiru. Akka ifaan irratti badu godhanii jiru. Asitti immoo waan akkanaa raawwataniiru.
kun yeroo takkatti ni ta'a jechuun hattuu yeroo takkatti waan akkanaa gootee ni dabarti jechuun rakkisaadha. Lammata immoo konkolaataa san ispeekiyoo tokko osoo fudhatanii isaaniif faayidaa qaba osoo nama qabeenya barbaadu taate gara manaa yookiin foddaadhaan nama seenuu fi yaalii gochuun hin jiru. Kanaaf even gabaasni bal'aan karaa qaama nageenyaatiin yookiin immoo qaama dhimmi ilaalu ni baha. Hangasii garuu akka ragaatitti kan jiru namni kun qabeenya barbaadee kan dhufne ta'uu yaaduun yookiin immoo mirkaneeffachuu dandeenyeerra. Aggaamiin akkanaa akkuma isaan asiin dura dubbataa turan si'a 6 irra gaheera. Yeroo adda addaatti baroota isaan qabsoo kanarra turan bara waggaa 20 waggaa 30 ol qabsoo dhimma majlisaa dhimma islaamaa kanarra turaniiru. Si'a 6 ol irra gaheera. Maybe this is the 7th torbaffaa ta'uu danda'a. Asiin dura isaanis miidiyaa irra dubbataniiru waan kana. Kun expected ni eegama. Haa ta'u wanni asirraa nu barannu hedduudha. Uummanni musliimaa kanarraa wanni baratu hedduudha. Inshaallah sanni haasofna. Mee muuxannoolee sanniin illee hin kaasna. Waan kanaan dura isaan mudatillee hin kaasna. Waan ammaa kana immoo gadi fageennaan namni illee baay'ee qalbiin cabee baay'ee dhaggeeffataa jira waan ta'eef sirriitti adda baafachuu fedha namni. Dhugaadhaa biyyi suni biyya hattuullee hin jiru. Namni mana cabseellee inuma namatti seena ta'a. Isin lakki hannaa miti yookaan saamicha qabeenyaa osoo hin taane aggaammii isaanirratti aggaamame wanni isin jechisiise maal? Wanni aggaammii isaanirratti kaayyeeffamee dhufe fakkaatu maal? Maal xiinxattan? Yaa baay'ee gaariidha. Kana wanni addaan bahuu qabu tokkoffaa manni Dr. Jeelaan illee naannooma isaan jiran san jira. Naannooma olii kalahaa. At the same time wanni kun kan raawwatame kun tokko lammaffaa namni qabeenya barbaadu eega dallawaa kutee seenee qabeenya guddaa dhiisee mana keessa soofaaf firaasha guuratuuf hin seenu. Hattuun qabeenya makiinaa miliyoona 28 kan gaaf duraa uummata duratti kennameef qe'ee dhaabbataa ispeekiyoo tokko osoo hiikkatee namni kun waan gaarii argata. Kanaaf isa dhiiseeti foddaa isaan ollaa isaanii jiru mana hirribaa isaanii jiru banee seenuudhaaf yaalii gochuun personally nama isaan barbaadeedha. Wanni biraa isaan nama qabeenya abbaa qabeenyaa tahanii master bedroomii keessatti waan adda addaa store godhanii waan akkasiitiin namni isaan hin beeku. He's not businessman. So osoo akkas taate maybe master bedroomii keessaa waa qaba jedhee hattuun consider godha jettee yaadda. Kanaaf sababbii lamaan kunniin it's clear baay'ee ifaadha. At the same time mana Dr. Jeelaan wajjin achi ta'uu fi namni seene sun konkolaataa san skip godhee yookiin bira taree karri osoo jiru karra yaaliin goone karraan seenuu danda'a. Kara dhiisee foddaa banuuf yaaluu jechuun this is really xiqqoo waan hin qabne. Haa ta'u this is alarm jennee fudhannaa kun baay'ee of eeggannoo cimaa akka goonu nu fayyada. Hayyee tariiti waan atamma jette keessaa saamicha yookaan hanna wanni hin fakkaanne bakki ciisichaa bakka namni ciisu bakka namni yoo waa shokoisellee dhagahu waan ta'eef namni hanna deeme bakka namni itti dammaqurraa hin eegalu. French doorii yookaan ammoo balbala guddichaan seenuu yookaan balbala duubaatiin seenuu waan akkasii irratti kaayyeeffata namni hannaaf seene. Kuni balbala kallattiidhaan dhufuudha wanni isin kaastan. Mee waan warra Dr. Jeelaanitti ta'e immoo nuu kaasi. Maal fa'aatu ta'e warra Dr. Jeelaanitti? Warra Dr. Jeelaan wallahi amma clearly wanni jiru wanni qabatamaa amma ani beeku laayitii irratti muruu isaaniiti. Laayitii gara mana isaanii seenuu. Isa irratti muran. Ifaa irratti muranii ifaan gara mana isaanii deemu akka irratti dhaamu godhamee san booda maali jedhameetiin maatiilleen lallee bahee waan san rule out gochuu yookiin immoo addaamtuu eegalanii haala saniin fashaleessu. Garuu wanni murame sun harka namaatiin ta'uun clear ifa. Sa'aatiin itti ta'e illee almost the same.
osoo amma namni ifa bade jedhee of dagatee kataa'u taate maybe wanni ta'u hin beeknu, don't know what will happen. Kanaafuu wanni kun randoom waan achi keessatti mana keenyatti ta'e caalaa waan achitti wal bira ta'uun kun ragaa guddaadha. Isaan lamaanuu karaa tokko irra jiranii waan tokko dalagaa jiranii kun akeekii guddaadha jedhee fudhadha. Mee duubatti si haa deebisu. Yeroo yaa'iin majlisaa taa'amee Sheekh Hajjiin faa filamuu dura gaafa seerri faa mirkaneessuudhaaf taa'amu dura affeerraa waajjira muummicha ministeeraatitti koree majlisaatii fi namoota yaa'isan hirmaataniif taasifame jedhame irratti muftii Haji Umar Idris wanni isaan jedhan lubbuutu irratti bada malee bakka kana hin kennu waan jedhan dubbachuu isaanii ifatti himameetiin jira. Waan sanii wal qabata moo waan biraatti wal qabata? Maal maddi? Amma walumaa galatti namni waan kana godhe jennee yaannu akka maatiitti illee wanni kan consider godhaa jirru namni tokkummaa musliima uummata Itoophiyaa uummata kana tokkummaa islaamummaa biyya kanaa namni hin barbaanne qaamni kamiyyuu waan kana ni godha jennee yaanna. Because abbaan keenya Sheekh Hajjiin wanni isaan dalagan tokkummaa biyya kanaa yookiin immoo tokkummaa musliimaa biyya kanaa keep gochuuf kunuunsuuf uummata musliimaa biyya kanaa walitti fiduu fi tokko godhanii gaafii yeroo dheeraa gangalataa dhufe kana haala kamiin deebisuu qabna, namni uummanni waan filateetu bakka kana taa'uu qaba waan jedhu kana mirkaneessuuf wanni jiran. Namni kanaan faallaa jiru qaama kamiyyuu yoo ta'e ebaluu that's namni qaamni dhimma ilaalu of dura clear godhee nu baasuu danda'a. Egaa qoratee booda qaamni seeraa qabeera isaan nu ibsanii. Haa ta'u immoo lubbuu kiyya kennee dhiigni dhangala'u malee ka jedhes ta'ee ka birallee qaamni kamiyyuu dhimma kanaan faallaa ka jiru suspected kanaan shakkamaadha. Kanaaf walumaa galatti namni wanni nu fudhannu namni waan kanaan faallaa jiru, namni nageenya biyya kanaan barbaanne, namni tokkummaa islaamaa barbaanne waan kana ni godha jennee yaanna. Keessattuu mallattooleen biraa jiru kanaan dura fakkeenyaaf Dr. Jeelaaniin wal qabatee Dr. Jeelaan yaa'ii sanirratti haga harkaan rukutamuu gahan waan jedhu jira ture. Gama Sheekh Hajjiitiin yaalii san filamuu durallee haa ta'u filamuu booda aggaammiileen akkanaa wanni isaan mudate maaltu jira? Ka filamuu booda duraa wantoota seenaa baay'ee jiru san itti deddeebina fakkeenyaaf akka ta'utti waan filannoo as jiru kana waan yeroo haala yeroo kana wal qabatee wanni isaan mudataa ture maal kana malee? Dhugaa dubbachuudhaaf relatively Sheekh Hajjiin ni eeggamu yoo Dr. Jeelaan wal bira qabnu nullee ittiin dabne haga dandeenyeen eegumsi ni godhamaa fi personal bodyguard illee maal illee haga tokko qaamni qabu aguma yoo Oromiyaa jiranu aggaammiiwwan yoo isaan gara magaalaa Finfinneetiin ala jiran deemametti hedduus ture. Masgiida keessatti waa adda addaatti inni jira. Garuu immoo waan salphaadha, waan to'atamuu danda'u. Waan haga nama hammaatee mana jireenyaa dhufee halkaniin deemee maal namaan gahuu miti. Isaan akkuma reeffaatti tuquu yaaddetti waan asiin dura seenaa isaanii keessatti godhame yoo ilaaltu almost waanuma akkanaati. Yoo sanis istiraagilii kana irra turanii waanuma akkanaatti mudate. Ammallee istiraagilii sana irra jiranii waanuma akkanaatti mudataa jira. Kanatu nuuf ragaa guddaa nuuf ta'a yeroo baay'ee. Yeroo tokko erga isaan dubbisee booda nama boordii hooggansaa irra ture barreessaa boordii hooggansaa Haji Kamaal Haaruun dubbiseetiin ture. Yeroo sanitti waajjira galuu dhabuu waajjira akka wal harkaan fuudhiin naa himan. Waajjira galanii jiranii Sheekh Hajjiin faama erga yeroodhaan filamanii hin galle waajjira hin galle
dhimma kana amma guyyaa sadii booda guyyaa wixataa akkaataa muummichi ministeeraa kaaheen namoonni 300 waggaa 3 dura Sharaatanitti wal gahanii namoota kana filatan namoota kanaaf sagalee tahan isaanummaan deebi'anii namoota kana tokkoffaa yeroo Sheekh Hajjiin kadheegaaf duraa filataman kun haa ragga'u yoo jedhan isaantu raggaasisa. Isaan ragga'uu qabanii koree biraa uumnaa nama biraa uumnaa yoo jedhanis namootuma 300 gaaf duraa namoota kana muftii Haji Umar Idriisis Sheekh Hajjii fa'as bakka kana kaayetu deebi'ee waan kana ilaaluu qabaa. Guyyaa tokkotti waan kana xumuree addaan ka'uu qaba jedhee muummichi ministeeraa kallattii kaaheera. Haaluma kallattii saniitiin wixata dhufu kana waltajjiitu jira Sharaatan Addis. Guyyaa san tokkoffaa pirezidaantiin illee ni beekama. Koree hojii raawwachiiftuun haarawatee ka'uu duraa jiru kana raggaasisuu ta'ee ni beekama. Isa immoo mootummaan handal godhee waajjirallee waan hundaa karaa nagaatiin walharkaa fuudhinsi ni raawwatamaa jedhamee yaadama. Kanaafiyyuu filannoon kanaan dura taasifameetiin ture kan yeroodhaaf Sheekh Hajjiin fa'aa gama hooggansaatitti haa dhufan jedhame yeroof rarraafamee jira jechuudha. Yes, boos amma inni illee pirezidaantiidha jedhee of laalaa ture. Muftii Haji Umar Idriis akkasitti of laalaa turanii amma sheen illee immoo gaaf duraa pirezidaantiidha jedhamee karaa seera qabeessa taheen filannoodhaan koree hojii raawwachiiftuun yookiin immoo qaamni dhimma kana asiin dura isaan filate harka caalmaadhaan karaa seeratiin even muummichi ministeeraa waltajjii irratti sirriidha ati seeran pirezidaantii taatee jedheenii jira Sheekh Hajjiidhaan karaa seeraatiin pirezidaantii taateefta jedheenii jira. Karaa seeraatiin pirezidaantummaa argatanuyyuu guyyaa kanaaf nagaa biyyaatiif jedhamee hooldi godhameera haga guyyaa kanaatitti. Inshaallah yoo hayti jiraatte akkuma dhiyoo tana karaa haqaatiin filatame santu ammallee deebi'a. Nu hundumtu kanuma du'aayii godhaa jira inshaallah. Filannoo biraatu deema jecha wiixata gama kee fuulduraa dhufu kana. Filannoo yookaan sanumatu ragga'a yookaan immoo nuun ta'uu filannoo biraa goonaa namni 300 kun jechuun namootuma gaaf dura Sheekh Hajjii fa'aa file. Sagaleen kuffifamullee sagaleen mirkaneeffamullee sagalee biraa kennuun jiraata jecha wiixata dhufu. Yaa nama 150 nama 150 tahaa warri taazzabu ni jira warri waan kana qindeessu ni jira namoota hedduudha marruu sagalee qabanii haala saniin ta'a. Adeemsa bu'aa bahiin kana keessa ture maali? Fakkeenyaaf erga filannoon taasifamee booda waltajjii geggeessuu gadhiisuu diduu akkasumas immoo waa'ee dinagdeeleetii fi akkasumas dhimmoota gara biraa irratti ajajuu cichaaleen turan. Kana gidduutti wanni bu'aa bahiin ture maali? Wanni walitti dhufeenyi hariiroon akkamiitu jiraataa ture? Akkuma beektu biyyi keenya dhimma nageenyaati irratti rakkoon adda addaa bakka karaa baay'een jira. Rakkoon musliimaa kun immoo baay'ee biyya kana qusataa jira. Rakkoo biraa irratti dabaluu hin barbaannu. Wanni kun yeroof haa turu jedhamee waggaa tokko lama turameera. Biyya kana irratti rakkoon akka hin taane maaliif rakkoon jiruyyuu nu yaachisaa jira. Kana irratti rakkoo hin taanu jedhamee hooldi godhamee dhimmi musliimaa tureera. Haa ta'u osuma jedhamu sababa koronaatiin sababa rakkoo nageenyatiin baay'ee gangala'aa dhufee amma eega ga'ee booda filannoon gaaf duraa Sheekh Hajjiin abbaan keenya pirezidaantiitti ta'an sun godhame san booda wal harkaa fuudhinsi ni ture. Wal harkaa fuudhinsa ture kanallee humnaan namni nurraa fuudhee dhiiga wal dhangalaasuu qabnaa maal qabnaa jedhamee gara kaaniin odeeffamaa ture. Biyya kana keessatti ammallee rakkoo dhiiga wal dhangalaasuutti deemamuu hin qabu waan jedhu karaa warra Sheekh Hajjiitiin ibsamaa ture. Dhiigaa miti bishaan osoo hin dhangalaasin biiroo waajjira fudhannaa bishaan burcuqqoo takkaa dhangala'uu hin qabdu waajjira fudhatuudhaaf jedhanii amanan Sheekh Hajjiin. Haala kanaan majlisa Finfinnee yookiin waajjira majlisa Finfinnee dhakaadhaan caccabsuu san akkuma namni hunduu argatti miidiyaadhaan to'atamee jira. Namoonni waan san jeequmsa san kaasan to'atamanii jiru.
waan akkanaa godhaa turan akka namni wal dhabbitti seenu akka namni walitti bu'iinsatti seenu akka nageenyi boorahu akka biyyi sababa kanaan rakkoo biraa keessa seentu rakkoo jiru irratti rakkoo biraa keessa akka seentu godhamuuf guddaa yaalamaa ture. Akkuma beekamu namoonni kunniin namootuma biyya booressan biraa wajjin hidhata qabu kun clearly miidiyaa irratti ibsaa turan agarsiisas turan namoota amantaa biraatis ofitti affeeranii wajjin waan kana goona nu dhaqqaba nu gargaara jedhaa turan dhimma amantaa muslimaa namni amantaan abbaan amantaa biraa yookiin immoo hordofaan amantaa biraa akka seenee borcu akka seenee wannaa godhu amantaa biraatiin amantaa muslimaa walitti buusuudhaaf wanni hin dalagamne hin jiru. Clearly kun waan clearly dalagame ifaan ifatti waan dalagame qaamsi himaa jiru waan karaa biraatiin dalagame isaantu beeka. So it's very difficult time. It was baay'ee ulfaataa ture. Kana fakkaata ture. Keessattuu waanuma kana tokko akkasi gaafachuudhaaf yaadaatiin ture waamicha gaafa muftiin gabbaasanii ibsa kennanii isaan dhaaba muslimaa hoogganaa turanii garuu ummata kiristaanaa hundaaf waamicha dhiyeessan. Ummata kiristaanaa keessaa ammoo Oromoolleen kan walakkaa olii lakkoofsa biyya sanii qabu kiristaanan qabaa. Kiristaana isaan wajjin gabba'ee haasa'u Oromoo keessaa saba biraa keessaa hin garre. Hooggantoonni amantaa, qeesonni, daaqonoonni kanneen ganda tokko bahan mata duree maaltu muftiidhaan waliif fidee jennaan duulli miidiyaa akkasii waliin maaltu fide dhuguma amantaadha. Maal argitan achirratti maal haga xiinxalte keessatti maali wanni wama fedhellee yoo ta'e mata dureen irra walitti dhufaa jiran mata duree amantaa yoo ta'e daaqonii tokko fi ishee muftii mannaa ishee hajjii fi ishee muftiitu mata duree walii tokko qaba. Dhimma tokko irratti illee waliin haasa'u maaltu fide mata duree akkasiisan akka duula wahii fakkaatu miidiyaaleen isaan duuka dhufaniyyuu miidiyaalee saba Oromoo irratti akkuma walii galaatitti duulaa turan dhimma amantaa qofallee osoo hin ta'in hariiroon isaan gidduu maal jettee yaadda maalonni garte? Dhugaa dubbatuudhaaf anis nama siyaasatii miti detail kanaa guddallee hin beeku haa ta'u immoo akka nama tokkootitti wanni natti fakkaatu wanni anillee argee biyyi kun diina qabdi akkuma biyyaatitti diina qabdi keessattuu pirezidantiin Oromoo ta'uun rakkoodha kunillee akka wannaatitti ni fudhatama. Diinni kee waan irratti tokko ta'u jira inni beekama ifa. Wanni isaan tokko godhe isaan sabaan Oromoo ta'uun kuni tokko isaan godhuu danda'a. Garuu waan si ajaa'ibsiisu Shee Hajjii qaamonni sabni biraa fakkeenyaaf gaafa isaan filataman Jumaa san namni deeggarsa bahe Dasee. Deeggarsa jalqabaa warri godhe Daseedha. San booda magaalota naannoo Oromiyaa keessatti kan godhame. Namni ammallee wajjin hojjetaa jiru namoonni bira dhaabbatanii waan kana wajjin hojjetaa jiran namoota saba Oromoo qofaa miti. Sabaaf sablammiin biyya san keessa jiru hundi Beenishaangul, Somaalee, Gaambeellaa hundi bira dhaabbatanii haga kalee galgala wanni kun uumametti mana kan guutee jiru sabaaf sablammii biyya saniiti. Wanni jarri kun dalagaa jiru fedhii siyaasaa ofii biyya san keessatti adeemsifatuu barbaadan fedhii siyaasa addaa qaban even anti government waan akka ta'e mootummaan ifaan ifatti isaan diinomsee isaanis mootummaa diinomsanii mootummaa kana gubbisuudhaaf even warra dalagaa jiru qaamota kan hojii walitti hidhatanii ifaan ifatti miidiyaadhaan tokko tahanii wal gargaarsa gaafatanii hojii dalagaa jiran. Kun waan ifaan ifatti waan ijaan agarre waan miidiyaa irra jiru waan ta'eef si himaa jiru. So kana wanni isaan fashaleessuuf deeman karaa amantaatiin hojii amantaa irratti waan qixa ta'uu dadhabaniif gara siyaasaa fidanii gara sabaa harkisanii gara dhimma biraatitti fidanii waan kana karaa kanaan injifachuu barbaadan.
kunillee ta'uu fi hin dandeenye yaalii baay'ee godhanii leenjii adda addaatu ture walgahii adda addaatu wajjin ture walgahii gaaf duraat irratti sheekni tokko ifaan ifatti ka dubbate nuti wahabii yookiin immoo amma wahabii warri jedhaniin maqaa itti baasanii amma warra shee hajjii kana isaan wajjin salafii ከዋሃቢ ጋር ከመስራት ከሌላው ከፕሮቴስታንትና ከኦርቶዶክሱ ጋር መስራት ይሻላል ጀዴ ይፋን ይፈትዱበት ክሊክሊ ነምኒ ሙስሊማ ተይቶኮ ሲወጅን ጅራቹ ሲወጅ ወጀቹ ከብራ ወጀቹና ወየ ጀዴ ወጀት ካና ከአመንታ ሙስሊማት ኒደለጋ በካና ከና ጀዴ ከዱበታ ጅሩ ከኑመን ሙስሊማ ወበቱ ቀባ ነማ አመንታ ከትረ ሲራ አመንታ ብራት ይተለቀ amantaa biraa wajjin jiraachuu qabda malee amantaa kee dhiiftee amantaa biraa si qabsiisuu qaba yoo siin jedhe taas extremist jennaani. Kanaaf kana namoonni akkana namoota akkanaati religious base hin qaban jechuun ni religious base hin qaban at all si galee base amantaa hin qabanii namoota akkana haasayanii namoota baay'ee ulfaatodha waa'ee dhiigaa waa'ee amantaan islaamaa nama muslima ta'e wajji hojjetu nama amantaa biraa wajji hojjetu na wayya jedhu kana ka jiru jigummaan isaan baafatanu kanuma fakkaata jechuudha warri jiga isaan duuka warri jiga isaan duuka baheeyyuu warroota waggaa dheeraadhaaf jibba amantaa kanaa leellisaa bayan kanaaf jechuudha. Yes, of course. Isaan dhimma amantaa muslimaatiif dhimma manee osoo hin ta'in dhimma siyaasaa ofii karaa kanaan adeemsifatudha. Biyya jeeqanii dhimma siyaasaa buufatuu waan barbaadaniif waan kanatti rarra'aniif malee uummata muslimaatiif yaaddanii uummata muslimaa bakka bu'aa isaa jabeessuudhaaf gargaaruudhaaf yaaddaniiti miti. Isaan walitti bu'iinsa uumamuu kanaan faayidaa siyaasaa kanatti fayyadamuudhaaf. This is clear. Tarii yeroo jalqabaa akka waan Oromoon weeraree waan fakkeessan wahii ture garuu immoo warroonni aktiivistota social media irratti beeknu kanneen akka Mujiib Aminoo kanneen akka Ibrahim Mulushawaa ijoolleen sabaan Oromoo hin taane hedduun amantaadhaan waliin nu fiduu jedhanii warroota gadi qabaniitiin Shee Hajjii deeggaraatiin turan. Hagam tokko milkaa'eef wanni isaan saba fakkeessaniitiin waliin bu'iinsa uumuu akka waan Oromoo waa weeraree keessaahuu maqaa Dr. Jeelaanii fi maqaa Shee Hajjii kaasanii tarii Shee Hajjiin yeroo baay'ee fuulduratti illee bahanii dubbatanii Dr. Jeelaan fa'aa namni sagalee isaaniitu hin dhageenye duulli kun maalirraa madde hagam tokko milkaa'eef? Waan si dinqu duulli gara injifannoo jijjiiramee jedhaan akkuma isin jedhe reefu si kaasuu yaalee deeggarsi guddaan nama saba Oromootiin ala jiru itti guddata. Wanni qabatamaan nus argaa jirru fakkeenyaaf sabni silxee sagantaa ofii qopheeffatu irratti affeeree isaan hojii jiraachuu sagantaa gara deeggarsa isaaniitti jijjiira. Sabni silxee eebba kitaabaa ture, sabni silxee qofti wal ga'ee even from the ministers achi turanii sagantaa san irratti Shee Hajjii hojii jira jedhanii sagantaa san ajaa'ibatti jijjiiran gara deeggarsa Shee Hajjiitti. Akkuma reeffatillee tuqoo yaalte aktivistoonni gurguddoon Mujiib Aminos ta'e kan biraa hedduu jira. Hundumtuu yaada kanaa deeggaranii waan kan isaan hojii dhaabataa jiran gara maraanu. Wanni kun ka ta'eef akkuma atuu kaafte amantaadha. Isaan ka dhaabaniif ka hojjetaniif amantaadha. Abbaa amantaati. Wanni isaan hojjetan amantaadha. Sabni ka dhuunfaa keetiiti akkuma amantaan dhuunfaa ta'e sabni illee keeti. Suni waan ati itti uumamteeni waan ati jijjiiruu dandeettuu miti. Warra koree hojii raawwachiiftuu ilaalte sabaan hundumtuu keessa jiru. Silxeen keessa jira, Affaar keessa jira. Oromoo yoo ilaalte xiqqaadhaayyuu akkaataa guddina biyyaatiin yoo ilaalte Oromoo baay'atu qaba silaa. Garuu isaa miti ka godhame. Pirezidaantiin Oromoo ta'uun asiin dura pirezidaantiiwwan darban hunduu Oromoo turan. Pirezidaantii kana malee, qaamni dhufe kana malee, Muftii Haji Umar Idris malee, kasan dura hundumtuu Oromoo turan. Haji Muhammad Sani Habib including isaan illee dabalatee jirti. Hundumtuu Oromoo turan. It's not new waan haarawaa miti. Ammallee hojii raawwachiiftuuwwan jiran saba hundarraa jiran. Waan kanas ka hojjetaa jiru isaan hojiilee ka biyya kanallee ijaaruuf amantaa kana deemsisuuf hojjetaa jiran sabaaf sablammii biyya kanaa hundaa wajjin. Kanaaf
Oromooleen akka sabaatti Ammallee itti aanaan nama Guraageetii mi? Nama sabaan Guraageetii. nama Guraageeti itti gaafatamaa majlisa Dabuub ture nama Guraageeti nama suufiyyaa yoo jette suufiyyaa dhugaa suufiyyaa sirrii suufiyyaa hundeen isaa suufiyyaa abbaan isaa suufiyyaa ajaa'iba akaakayyuun isaa suufiyyaa ajaa'ibaa ka ture nama biyya kanatti islaamummaadhaan beekaman qaddamti islaminaa ofiin jedhan qaddamti islaminaan isaan amma itti aanaa isaanii caalu hin jiru akaakayyuu abaabayyuutti nama amantaa kanaan itti gaafatamaa hadraa warra ture akaakayyuu isaatirraa haga ammaatitti innis naannoo kanatti warra beekamu. Kanaaf dhimmi waa'ee suufiyyaa salafillee miti. Dhimmi waa'ee sabaa fi maalillee miti. Dhimma faayidaa ofii achirra taa'anii waggaa 3 waggaa 4 dalagaa takkan jiru maatiin qofti wal gahee mallaqa muslimaa yookiin immoo haajaa muslimaa fixuu dhabuudhaan rakkoo muslima irra gahu dubbatuu dhabuudhaan sooshiyo-ekonomik muuvimentii islaamaa gad qabanii achirra taa'uu barbaadan umrii dheereffatuu barbaadan kanuma wanni jiru siyaasatti fayyadamuu barbaadan karaa biraatiin siyaasa amma jiru isaanii ka dulloome kanatti fayyadamuu barbaadanii kanaaf gara malaanuu fashalaniiru hin milkoofne even tokkummaan sabaaf sablamni ummata muslimaa daran jabaatee argama amma shihajjiin ka beekaman even waggaa 30 dura darasaa yoo qaraasisan baadiyyaa ta'anii darasaa yoo qaraasisan darasaa walloo dhufte ta afaan amaariffaa qofa dubbattu qaban yoo san darasaa walloo kuniif darasaan arsiirraa dhufee isaan bira qara'u walitti bu'iinsa ture maaliif walitti bu'iinsa sababni walitti bu'iinsaa maali beektaa waan si ajaa'ibu isaan ijoollee walloo tana dura qaraasisan maaliif fagorraa dhufanii afaan kan hin beekanii carraa biraan argatanii dura qaraasisaniiti isaan deemanii isin immoo asitti na bira jirtanii asuma teettanii gandi keessanis asii yeroo bal'aa qabdan na bira teettanii qaraatanii jedhanii kitaaba. So hagana this is duraanumarraa ture wanni akkanaas galee sabaaf sablamii wajji jiraachuun duraanumarraa waan ture ammallee namootuma akkasitti wajji jira. Kun daran jabaatee cimee deemaa jira malee wanni isaan dalagan tokkichi hin milkoofneef karaa kana. Amma taatee aggaammii tibba kana ta'een wal qabatee gama seeraatiin maal hordofuuf jirtan? Maalirra ga'ee jira dhimmi seeraa? Bareeda jira amma qaamni seeraa qabateera poolisii mootummaan xiyyeeffannaa kennee poolisii illee ramadee jira. Konkolaataadhaan akka isaan hordofu godhameera dhuunfaatti illee namni ramadameera as much as possible security cameraan install ta'eera wanni yaalamaa jiru hedduun jira nageenya isaanii eeguuf waa hedduu godhamaa jira amma garuu meejariiwwan kanneen waan akka security cameraa humni dabalataa hidhatee isaan wajjin akka deemu mootummaan waan akkanaa nu mijeesseera. Kun gaariidha. Galata qabanii isaanillee waan kana nu godhuudhaaf guyyaa rispoondii godhanii waan kana godhu. Waajjira poolisii federaalaati moo waajjira poolisii? Isaan naannoon isaan jiraatan kun Oromiyaa jala jira. Naannoon manni isaanii kun Finfinnee tahee naannoo Finfinnee Furii Sabbataa naannoo jedhamu kana waan ta'eef Oromiyaa jala bulaa responsible ka ta'u Oromiyaadha. Lammata immoo Oromiyaatu qabatee jira jechuudha dhimma kana. Poolisii Oromiyaatu qabatee jira. Eegammoo wixata booddee yoo pirezidantummaadhaan filataman ta'e dhimmicha ka hordofuu fi ka hoogganu poolisii federaalaa ta'a. Kanaafiyyuu nageenyi isaanii itti aanuuf ammoo akkaataatti kaagatanii fi akkaataa naannoon sun immoo kaameraadhaan hordofamu irratti jecha akka amma hojjetaatiin hin jirtan. Eeyyen. Mee aggaammiileen akka kanaan dura illee gaaf tokko miidiyaa tokko irratti gaafa isaan dubbatan dhagaheera. Isaan salaataa jiran hundaa dhufaniitiin dhaabbatanii akkuma salaamata baafataniin isin barbaanna jennaaniin hayyee egaa waan na barbaaddaniif hin beekaa aftira godheetiniin deemnaa jedheen akkasii ka'ee jedhan. Seenaalee sanirraa waan takkaalama waan yaadattu keessaa waan osoo hordoftoonni kennallee dhagahanii seenaadhallee horiifillee lafa ta'a waan ta'eef. Actually wanni amma kaafte kun yeroo gara maakalaawwitti geeffaman
salaata ramadaana no shawwaal ture iid ramadaanni dhumee guyyaan soddomman shawwaal irratti ture shawwaal yeroon kun yeroo dhimma ahbaashiiti jechuudha yeroon kun. dhimma habaashii ture kun ka amma naa kaafte kun eegaman isaan galanii salaata magribaa salaataa jiran itti ol seenanii sunnallee salaatuu organii ka'i jedhaniini haala xiqqeenya ta'een yeroo zamana wayyaanee san wanni kun tahe sun isaan irratti dubbatanii baay'ee waan garaa nama nyaatu ture. Haa ta'u darbeera injifannoodhaan taree jira wanni suni. Wanni ani yaadadhu wanni anis beeku mana anis keessa jirutti waan ta'e tokko sii kaasee kana halaallu. Nus ijoollee turree sanii maamii ture haadha koo ji'a lamatti faa nutti dhufanii nu gara naannoo asallaa kana jirra ji'a lamatti nutti dhufanii because of security issue yoo isaan dhufan qawween qabatamee naannoo san namni sitti dhufaa si jeefnaa maal wanti tekstiin yookiin immoo ergaan hedduu darbaa ergasii isaanis gara san naannoo kanaa dhufuu dhabanii Finfinneetti hojii isaanii dalagaa turanii garuu immoo isaan dhabanii jennaan maatii bira dhufuudhaan maatii sodaachisuu jalqabanii nu ijoolleedhaa haati tiyya halkan rafteen beektu yeroo hunda maskootiin banamee akkasitti bultii kara nutti qo'anii nutti darbatanii seenanii nu sodaachisanii nama lama si jeefna jedhanii haadha kootiin yoo isa fidde yoo isa hin fidin waan akkanaa hedduu ture wanumaan ijoollummaatti jaanjetiidhaan argisi himaa jira isaan biyyatti tahan eega Finfinnee dhufan tahan maal osoo hin tahin qabatamaan waan arge maaliif algaa jala nu kaa'anii dhokannee yoo nutu du'aa ijoolleen haftu jedhamee algaa jala nu galchanii haati ofii dhaabbattee eegaa turte diina. Kunis sababuma wanta amantaa kanaan wal qabatu ture. Maaliif aqidaa akkana qabaate inni kuni wahaabiidha maalidha jedhamee beekta sanitti waan akkanaa ture. Xiqqoo waan baay'ee garaa nama nyaatu. Waan akkanaa keessa tartee algaa jalatti washa qabnee sodaa qawwee sodaa maalii akkasitti guddannee ammallee yoo dhufellee already we are experienced so rakkoon hin jiru. Maakalayitti yeroo hidhaman yeroo agamii turanii yeroo wayyaanee keessa yeroo dhimma ahbaashii san yeroo agamii hidhaman? Maakalaawii dogoggoruu yoo baadhee I think ji'a tokko ji'a lama kan hin caalu ture maakalaawii ka turan. Because isaan dura warri koree Awwakar Ahmed faa Kaamil faa ji'a turanii isaan booda isaan wajjin ji'a lama achi keessa turanii bahan isaan. Walumaa galatti waan deemaatiin jiru kana ammatti waa'een nageenya isaanii yoo xiqqaate mootummaan beekee akkatti kan gama mootummaatiin fudhatameetiin jira ammatti yoo xiqqaate yaaddeessaa miti waan jedhu wanni naa kaasuu jirtu. Yes of course ammatti yaaddeessaa miti. Dhimma nageenya isaaniitii irratti mootummaa qofaa miti uummanni illee yaadan qalbiidhaan bira jiraachuu qaba biyya isaan deeman invite yoo isaan godhan biyya isaan deeman hundatti dursi nageenya isaaniitiif kennamee dhimmi nageenya isaanii dursa kennamee fi dalagamuu qaba namni biyya ofiitti yoo yaamu callisee akkuma nama dhuunfaa kootu nu bira uummanni walitti qabame jedhee yaamuu qabu dhimma kanarratti uummanni kana nu hubatuu qaba. Nama yoo irraa dhoogitu maal qaba sheeka miti isaan yoo salaama jennee yoo ziyaarree siin jedha namni marri tokkoo miti isaanumaaf isaan eegaa jirra. Yeroo baay'ee yeroo sagantaa nus hojii deemna eegdota isaanii qofatti hin dhiifnu nullee ijaanuu yoo ilaaltee nama san early detect goote waan tokko waan ta'eef qaama nageenyaa qofaa miti nageenya ka eegu nus eeguu qabna uummanni namni hundi isaaniif gaardi ta'uu qaba jedhee amana bakka deeman waan kanarratti xiyyeeffannaa kennuu qabna. Wanni mootummaan haa eeguu jennuuf mootummaan adda dureedhaan nageenya waan eeguuf meeshaas waan qabuuf jechuudhaaf isarratti xiyyeeffanna. Mootummaa wajjin garuu uummannis eeruu kennus tahee waan barbaachisu nutti himu kana barbaachisa. Lammata immoo
wanni uummanni godhu hedduutu jira. Akkuma beenu namoota beekamoo biyya galan mootummaan qofti waa mara kenneefi hin eegu uummatatu faasiliteetu godhaafi kunis itti yaadamuu qaba. Nullee karaa kennan wanni yaadaa jirru ni jira. Isa yeroon gahetti ka haasuuf nu tahaa wal agarree inshaallah. Kanaafuu uummanni kanaan of qopheessee yaadan du'aayiidhaan akkasitti nu gargaaruu qaba jedhee yaada. Ulfaadhu galatoomi. Mee waan hagammaa ani kaasee kasilaa ani kaasin kasilaa ka'uu qabu waan irraa dubbachuu qabnu yoo jiraate dhaamsallee yoo qabaatte carraa dhumaasii kennee gama golawutti deemna kiyya. Ayyee ulfaadhu carraa kanas nu kennitanii waan kana dhimmamtanii gaafachuu keessaniif isin ulfaadhaa galatooma. Wanni uummatni keenya uummanni keessattuu uummanni musliimaa beekuu qabu. Tokkoffaa waan kana xiyyeeffannaan hordofuu qaba jedhee yaada. Lammaffaa immoo du'aayii godhuu qaba. Bira dhaabbachuu isaa agarsiisuu qaba. Akkuma asiin dura agarsiisaa turetti biyya adda addaatitti magaalaa adda addaatitti hiriira deeggarsaa sagantaa deeggarsaa adda addaa godhamaa ture. Kun itti fufee isaan gadi dhaabnee hojii isaanii akka dalagan isin bira jirraa jechuun baay'ee barbaachisaadha. Kun yeroon isaa yoo gahetti uummanni waan kana godhuun irraa eegama. Namni keenya immoo hayyoonni musliimaa keessattuu hayyoonni Oromoo gorsaan isaan bira jiraachuu qaban, isaan gorsuu qaban, irraa fagaachuu hin qabanii bilbila isaanii soqanii yookiin immoo kennallee yoo argatan wanni isaanirraa eegamu maali? Haala kamiin uummata musliimaa kana walitti fiduun uummata biyya kanaaf maaltu fayyada waan jedhu irratti beekumsa isaanii kana nuuf kennuu qaban. Beekumsa there is a lot of PhD holder biyya keenyan ala namoonni beeknan hedduu jira. Kanaaf fayyadamuu qabanii, sheeka bira dhaabbatuu qabanii, isaan gorsuu qabanii, advaayizar baay'ee murteessaadha. Ani ka jedhu kana guddaa wanni ani uummata keessattuu warra biyya alaa jiru gorsuu barbaadu beekumsa keessan amantii keessaniif yoo oolchuu barbaadan this is the time. This is the time to take an action na kanarratti hojjetuu qaban jedhee yaada. Ulfaadhu galatoomii baay'ee fayyaa ta'e Dr. Kiyaar Sheikh Haji Ibrahim gaafiif deebii dhimma sardamaa aggaammii yaaddeessaa dhimma hawaasni hundi yaaddahee maaltu dhalate jedheetiin cinqamaa jiru kanarraa waan jiru dhugaasaa nu himuudhaaf asitti nu dhiyaattee hayyamamaa ta'uu keetiif maqaa hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaa kootti dhufeetiin ulfaadhu galatoomii fayyaa ta'ee bulii horii siin jedhe. Ulfaadhaa galatooma. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaan keenya kootti dhufee aggaammii hayyootaa fi akkasumatti ammoo hogganoota amantaa kan biyyaa qabateetiniin maaltu duuba jiraa kan jedhu aggaammiilee kanniin irratti waan ta'aatiniin ture irratti xiyyeeffanneetiniin marii taasifne marii kanaaf kan nu waliin ture Dr. Kiyaar Sheikh Haji Ibrahimii yookaan ammoo ilma Sheikh Hajiiti jechuudha. Waan mana isaaniitti ta'ellee isa kanarraa nuu hime. Akkasuma egasii wiixataa torbaan dhufuu keessaa filannoon majliisaa akka haaraatitti irra deebi'amee akka taasifamullee murtaa'uu isaatii fi isa kanaafis beellamni qabachuu isaa korri tokko Finfinneetti akka taa'ulleedha kan dubbatame. Dhimmoonni kunneen maalirra gahanii jiru kan jedhu hordofnee isin biraan gahuudhaaf yaalii taasifna. Isinis waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa ta'aa isiniin jedha.